dura wayyaaneen dandeettitti hin qabne hundaa'u jaaree akkammoo Iyyoob ja'utti dhugaadhaan rooballee roobsise. Oromoon dur silaa wayyaaneen kan Oppiidiyoon kun dhoksitee galgala faajjeessu har'a maatii qabsaa'otaa jedhamanii ajjeefamaa jiru. Kunis jijjiirama. Adeemsi amma jijjiiramaan booda jiru wrong way no jenneetu waliin galuu dandeenya. Malee blind goonee jijjiiramni hin jiru yoo jenne. Yoo harka fuunee ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoo guyyaa qindeessinee qabannee isiniif dhiyaannee jira. Odeeffannoo keenya keessaa qondaaltonni Itoophiyaa fonqolcha akka walirratti gaggeessaa jiran kaabinoota biltsiginnaa keessaa hoosisuutu jira. Husuusiisan qabannee isiniif dhiyaannee jira. Kan biraa immoo xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed haasaa guyyaa kaleessaa haasawee irratti Hayila Sillaaseen waggaa 65 bulchee jira. Dargiin waggaa 17 bulchee jira. Yaahadiig waggaa 27 bulchee jira. Biltsiginnaan dammoo waggaa bulchitee jirti. Aangoon hin gahaan jechuudhaan miira guutuudhaan kan dubbataa oolee jiru. Jawaar sodaa tokko malee Dr. Abiyyi irraa aangoo akka fuudhu miira guutuudhaan yookaan dammoo konfidensi isa waan jedhamu saniin dubbatee Jawaar duuba maaltu jira kan jedhu waan nu bira gaheetu jira. Isas qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Akkasuma Itoophiyaa keessatti jijjiiramni dhufe moo hin dhufne, jijjiiramni dhufe hoo maali, jijjiirama akkamiiti kan jedhus qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Ragaa wajjin jechuudha. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa odeeffannoo keenya guutuutti osoo isin hin dabarsin dura namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaati. Uummanni keenya miidiyaa irraa fagaachuu hin qabu, odeeffannoo argatu qaba. Odeeffannoo uummanni keenya argatu immoo odeeffannoo qulqulluu ta'uu qaban dhaadannoo yeroo hundumaa Jiruu Miidiyaa. Erga qabsoon uummanni Oromoo godhe TPLF fonqolchee booda gareen OPDO jedhamtu kan TPLF ergamaa turte ce'umsaan akka biyya bulchitu godhamee ture. Yeroo sanatti biyyattii akka bulchan yookaan ce'umsaan akka ce'isan namoota filataman keessaa Lammaa Magarsaa, Dr. Abiyyi Ahmad Abbaa Duulaa fi Dagguu Indaargaachoo fa'a. Yeroo sanatti mormii qabaatus carraan biraa waan hin jirre biyyattii akka ceesisuuf kan godhan Dr. Abiyyi Ahmad ture. Namoota akka Dr. Abiyyi biyyattii hin ceesine morman keessaa tokko xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed nama tokko. Jawaar Mohaammed waa'ee Dr. Abiyyi Ahmad yeroo sadiitti mootummaa ce'umsaatti filataman keessatti akkas jechuudhaan dubbate. Itti himan malee itti hin hidhan jechuudhaan eegalee bara san keessaa xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed lammaffaa Abiyyi anaaf firas miti diinas miti. Ani kan qeequu fi kan deeggaru ilaalcha dandeettii muuxannoo mul'ata tarsiimoo fi hojii hanga ammaa hojjetanidha. Lammaffaa Abiyyi nama tokko miti. Dandeettii amala dhageettii muuxannoo fi tarsiimoo garagaraa qabu. Kun waan ta'u hin oolle haasaan osoo hin taane qoradhee irra gaheeti jedha Jawaar Mohaammed. Bara ce'umsaan Dr. Abiyyi Ahmad aangoo qabatu deemu sanitti mormii qabaatus garuu akka malee nu haa ta'u akkaanu Dr. Abiyyi akka biyyattii ceesisuuf aangoon itti laatame. Yeroo sanatti TPLF aangoo waan gadhiisee jiruuf mormii tokkollee hin jiru. Biyya keessa lollis hin turre. Dr. Abiyyi qaama OPDO keessaa biyyattiin tasgabbooftee jirti. Warroonni siyaasaa gurguddoon qabsoo qeerroo fi qarree gaggeessaa turanis kan akka Jawaar fa'aa gara biyyaa galanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoos Eertiraa irraa galee jira. Haa ta'u garuu waraanni bilisummaa Oromoon gariin isaa didee hidhannoo wajjin gara bosona lixaa seenee jira. Hayyoonni siyaasaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo bosonatti hafee galchuudhaaf jaarsummaa dubbataa turanii jiru. Jaarsummaa isaanii waraana bilisummaa Oromoo cinaa galchee cinaa bosonatti hambisee ture. Siyaasni tasgabbaa'ee filannoon gaggeeffamuudhaaf OPDO'n maqaa jijjiirattee ODP ofii jettee jirti. Jawaaris erga gara biyyaa galee paartiilee Oromoo tokko godhuudhaaf deemaa jira. OPDO's dabalatee jechuudha. Osoo biyyattiin tasgabbooftee haala gaarii irra deemaa jirtu filannoon gahuun Dr. Abiyyi akka malee rifachiisee ture. Jidduu kanatti Jawaar Mohaammed paartii KFO seenuudhaaf murteesse. Jawaar paartii KFO seenuun immoo daran Dr. Abiyyi Ahmad rifachiisee ture. Osoo kun kanaan jiru TPLF qabsoo hidhannoo gaggeessuudhaaf murteesse. Tigraay biyya goona jechuudhaani. Dr. Abiyyi Ahmad mi'a aangoo kaayoo isaa yeroo daa'imummaa dhaamsa haadha isaa osoo galmaan hin gahin mormiin itti dhufe. Innis ODP keessaa of
baasuudhaan paartii badhaadhina jedhu fide. Filannoon gahee jira. Abiy Ahmed filannoo injifachuu akka hin dandeenye amanee jira. Aangoonis itti mi'aa'ee kaayoon yeroo daa'imummaa isaatis keessa jirti. Paartiin Biltsiginnaa akkamitti injifachuu danda'an karoora isaati. Artistii kabajamaa fi jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaa ajjeese. Paartiilee mormitootaa fi akkasuma hayyoota hidhaan murtii isaatii isaanis milkaa'ee jira. Wareegama Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamuu hayyootaa booda guutumaan guutuutti taphni siyaasaa Itoophiyaa keessatti ni jijjiirame. Gareen taphaaf dhiyaatan Itoophiyaa keessatti TPLF, Biltsiginnaa, ODP, WBO, Faannoo fi Qeerroodha. Tapha dura TPLF Biltsiginnaa fi ODP wajjin dirree TPLF irratti dogongora daanyaatiin osoo Biltsiginnaa iligooree hin argatin daanyaan iligooree argatte jechuudhaan Biltsiginnaan iligooree kenname fi goolii tokko galchuudhaan Biltsiginnaan akka mootu godhame. Tapha lammaffaa kan taphate Biltsiginnaa fi ODPdha. Dirree Biltsiginnaa irratti Biltsiginnaan ODP injifate. Tapha sadaffaa Faannoo fi Biltsiginnaatu taphate. Innis dirree Biltsiginnaa irratti Biltsiginnaan injifate. Tapha afuraffaa waraana bilisummaa Oromoo fi Biltsiginnaa dirree waraana bilisummaa Oromootti osoo taphataa jiru. Yeroo amma gareewwan taphaaf dhiyaatan keessaa jiha keessaa 3 kufee 3 immoo taphataa jira. Biltsiginnaan tapha Qeerroo wajjin taphatu goolii tokko ofitti galchee jira. Gareewwan 3 hafan keessaa eenyutu abbaa geebaa ta'an namni hundi keenya tilmaamuun waan ulfaatu miti. Taphoota amma Itoophiyaa keessatti taphatamaru kana eenyutu abbaa seeraati? Eenyutu immoo qabsiisaa jiran? Anaafis gaafiidha. Hadha Jawaar tapha kana ni hinjifadha jedhee onnee guutaan dubbachuun isaa warri qabsiisuun deeggartoota Jawaarii ta'anii jechuun shakkii keenya. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota Jiroo Miidiyaa siyaasa Itoophiyaa keessatti siyaasa akkamittuu adeemamaa ture taphni Itoophiyaa keessatti taphatame tapha akkamiitiin akkamitti immoo sadarkaa kana ga'e taphatame kana akka taphatamu kan godhe eenyu akka ta'e akkasuma immoo tapha kana keessatti garee meeqatu injifate garee meeqatu immoo kufe kan jedhu akka hubattan abdii qaba. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota Jiroo Miidiyaa odeeffannoo keenya biraatiin immoo ajajaan humna qilleensaa biyyattii Jeneraal Yaahmii Mudarris otomaa achuma aangoorra jiru irrumatti Jeneraal Shoomii Abdataa ajajaa humna qilleensaa waliigalaa gochuudhaan muudanii jiru. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya Biltsiginnaan akka jedhamaa jiru osuma aangoorra jirtu achumarratti fonqolcha akka walirratti gaggeessaa jirtudha kan asirraa hubatamu. Odeeffannoo keenya biraatiin immoo Itoophiyaa keessatti jijjiiramni dhufee jiramoo hin dhufne jijjiiramni dhufee hoo jijjiirama akkamiiti kan jedhu yaada namootaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Asumaan gara yaada namootaatti isin dabarse. Kan duraan wayyaaneen dandeettiitti hin qabne hundaa'u jaaree itti gaafatamaa sanii kan ture aangoo mootummaadhaa. Meeqaatamirra tarkaanfatame yesaansinnaa teknooloojii halaa fi maarree kana hunda ta'ee bar koroleera babbaatee achirraanii as dhufe. Jijjiiramni inni fide maali? Oromoo fixu. Akkammoo Iyyoob jedhutti dhugaadhaa rooballee roobsise. Roobni roobesanii kan wannoodha. Karabbi odoon teenitti keenyallee jee jira. Yoo kana taate maashaallaa uma jennaan gaa jijjiirama. TikTok hundinuu jijjiirama jeebeeta yoo kana jijjiirama taate. Kuni gaa micciirama malee jijjiirama mitatee. Oromoon dur silaa wayyaaneen kani viidiyoon kun dhoksitee galgala faajjeessu amma kallattiidhaan dirooniidhaan xiyyaaraan Oromoon dhumaa jira. Seenaa keessatti argame waan hin beekne. Maatiiwwan qabsaa'otaa yeroo wayyaanee maatii Fayisaa Leellisaa dabalatee yeroo sana kan hin tuqne har'a maatii qabsaa'otaa jedhamanii ajjeefamaa jiru. Kunis jijjiirama. Beela namtolchee gandaan walitti naqee uummata Oromoo afaan wal wallaalchisee fixaa jira. Kunis jijjiiramadha jechaadha. Jijjiiramni isa kanaa afaan Amaaraa kutaa tokko qabee barachuu qabu jedhanii kunis jijjiirama. Sabboonummaan Oromoo saba guddaa kana xiqqeessee gandatti galcheedha. Ela sabaan cunqurfame Oromoon sabaan falmatee nama kana aangoorra baase jechaadha. Sabaan falmatanii gootonni Oromoo Jaarraa Abbaa Gadaa, Elemoo Qilxuu, Jeneraal Waaqoo Guutuu, Jeneraal Taaddasee Birruu hundi isaanii qabsaa'onni sabboonummaa warra qabu. Hanga ammaatti Oromoo kan injifannoo gonfachiisaa ture jechaadha. Isuma yeroo wayyaaneellee sabboontota falmatee kan namti kana aangoorra baase. Aangoorra erga ba'ee sabboonummaa saba guddaa xiqqeessee gandatti galcheedha. Kunis jijjiirama jechaadha. Inaale argitee? Kanaatiif jijjiiramni baay'eetu jira. Oromoo magaala keessa jiru sirna sana fudhate qofa akka bilisummaan itti dhaga'amu godhame Oromoo baay'ee jechaadha. Miliyoona baay'ee bakka barbaadetti haadholii Oromoo ajjeesaa itti roorrisaa manneen barnoota cufaa Salaalee qofatti mana
manneen barnoota 261 cufamee jira. Dhaloonni baratee mirga isaa falmatee Jeneraal Taaddasee Birruu nama barnootaa fi saba kakaasaa ture qeesana cufeetu mooraa waraanaa godhe jijjiirama kunis. Mee amma wanti taasifte keessaa dhugaan jirti dogongorris jirti. Inni jalqabaa jijjiiramni hin jiru yoo jette ijoollee kaleessa dhaabbiitti du'an ijoollee kaleessa dararama hamaan irra ga'e anallee ta'e lubbuu lammaffaan jiraataa jira obboleessa kiyya. Jijjiiramni jira wareegama baay'eedhaan jijjiiramni dhufee jira. Kanaafuu adeemsi amma jijjiiramaan booda jiru wrong way no jenneetu waliin galuu dandeenya. Malee blind goonee jijjiiramni hin jiru yoo jenne ergi jijjiiramni dhufee kee garuu karaa adda addaatiin haquuqamni dhufee jira, roorroon dhufee jira, Oromoon du'aa jirti. Kana irratti walii galla. Du'iinsi Oromoo maalirraa ka'ee maaf kun ta'ee kana bara mootummaan kun mootummaa dabaa mootummaa shira xaxu yoo ta'e maaf Oromiyaa keessatti immoo ijoolleen qawwee kaastee sabasii irratti qabeenya Oromoo irraa saamaa karaa cufaa amma manni barumsaa Salaale jetti maaf cufame? Maaf Salaaleen nagaa dhabe? Maaf ijoolleen warra Salaalee keessa jirte bosona seentee sun uummataaf yoo nagaa yaadde taate bosona sana deebiste bosona biyya maaf bosona Shaabiyaa dhatteen seenu yoo ta'e maa Keeniyaan seenin asiin galanii maa Sudaan hin seenin dhugaa Oromoodhaaf qabsaa mataanaan. Oomsi isaa maal inni agartanii? Jijjiiramni ergii dhufee kee biyya kana keessatti Oromoon biyya bulchuu hin dandeessu kan jedhanu. Jijjiirama dhufe kana maar injin jijjiirama dhufe kana taakka lama jii kanniis hin jenne. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiru miidiyaa namni amma dubbataa ture jijjiiramni dhufee jira jijjiirama dhufee kana immoo tokko lama jedhii himii jennaaniin osoo hin himini guutumaan guututti silkii addaan kutee bahe yeroo itti aanutti yookaan silkii isaanii argannu ta'e nama kana kan isin dhiyeessinu ta'a. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiru miidiyaa odeeffannoo keenya guyyaadhaa kan maangulamne jirra odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan tura. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskaayibii godhin sabskaayibii gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya yaada keessan gara koomantiitiin nuuf kenna waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.